Idal adaha Arafatin Singais Ninjachu Barbana, Ega Namoni Manaki Santesani, Mati Juna Yana Kanakabaja, Sagantaking Eda, or Chargerton, Ayanikun, Nagaka Milki Snifato, Tinkis and Fanatos Ninjata, Ega Yanakana, Namoni Muslima, Kesumayu, Amenta Muslima, Hope of an Dunisani, Manin Hit Agaragaraki, Sakajan, Hiyaratama, Kesumayu, Namoni, Morbituta Party, Kisati, Dagetu Mataulana Kankavan Kanaka, Jar, Mohammed, Hamza Fadability, Namoni Garagara, Ayana. Ega manidha keessatti kabajate jedhani manni muslimaa immoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu ayyaana kana kophaa kennan kabajnu jechuudhaan salaata booddee gara manidha qaalitti itti deemanii ega ayyaana kana gaafa isaan wajjin kabajan suuraan tokko gallakkifameeti jira achirraa odeessinu. Ya ayyaani Idil Adha kunini marsaa 1440 lammeessoo waggaa ganaatiif kabajame ummati islaamaa guutaa addunyaa jiru rakkata fi dadhaboo fi birdhaabachuun guyyaa kan waliin bashannanee waan qabqoodatee waliin dabarsa haalum kanaani amantaalee Itoophiyaa keessa jiran yookaan addunyaa jiran keessatti amantaan hundi waan gaarii waan nan barsiiftuu fi guyyaa ayyaana kanuuf callaan kabajanii namoota rakkatan haidhaman dhukkubsatan birdeemanii gaafatu hummani hidhaa qaallittiiti moona guddoo namooti siyaasaa namso siyaasa qofa donte warri sammu gurgurdoo qabla fettu guram qoneni bayzewe sammuun Itoophiyaa jijjiiruu dandeet edduun isaanii jawaarfa qofa miti khadedhamanii yula qobsaan eddu tanas keessatti guramanii jiranii sammuun amma mandar keessa dhudde waaciftuun warrumirraafetti alabarwood malee warri dhugaas kee jira ummati islaama guyyaa kana bakka kanatti argamuun warkan jajjabeessu waan bareedu footoo namummaa nama agarsiiftu ta'uu siitee filanne. Hawaasa musliimaa qofaatti baay'ee namooti tokko zummaa gaaf ta'u argaa jira namooti amantaa kiristaanaa keessaa pirootestaantii keessaa Oromoon Finfinnee qofallee miti kutaa garaagaraa irraa warra asirratti dhufanii hirmaataa jiran warra kana daawwataa jiranii hin beeknaa kuni haaraa miti irra deddeebiin yeroo ayyaanni jiru. Akkanumallee hawaasi kun yeroo baay'eetti manguddooti ulamaa'ooti hayyoonni amantaa akkasumas abbootiin gadaa tokko hunda isaanillee ta'uu baatu warra kana dhaqanii yoo jajjabeessan laalaa turre kun waan jajjabaachuu qabudha. Ayyaanni Itoophiyaa keessa qofa osoo hin taane akkuma addunyaatti waggaa tokko as celebration adda kun baay'ee laafee jira sababa COVID-19 yookiin coronavirus hawaasi walitti dhufuun xiqqoo hir'atee jira of eeggannoorraa jechaadha. Kabiraammoo sababa kufaatii dinagdeetiin namni baay'ee shuruuf kan ayyaana baay'ee hin jiru. Haa ta'uti immoo yeroo akka kanaa namni gaafa ayyaana akka duudhaan amantaa barsiisutti illee warra dhukkubsatan gaafachuu namoota yatiima ta'an gargaaruu daa'imman haawwanii fi abbaa hin qabne gargaaruu namoota manadhaa jiran deemanii dubbisuun aadaa amantaa keessaa fi aadaa duudhaa amantaa keessatti irra deddeebiin barsiifamu waan ta'eef hawaasni keenya barsiifata kana itti fufuu qaba. Warra kanaaf deemanii mooraalee ta'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa ayyaanni Arafaa kunini ayyaanota musliimaa keessatti kabajaman keessaa isa guddaa isa lammaffaadha. Egaa hawaasni musliimaa guyyoota gara 10tiif sooma guddaarra ture. Egaa yeroo ammaa kana sooma siikanii ayyaana kana kabajaati jiranii irra caalatti immoo gara Middle East kanitti guyyaa tokko qofa osoo hin taane guyyaa 3 torban guutuullee akka kabajanidha kan dubbatamu. Egaa ayyaana Arafaa kana maaltu isa adda godha? Uummanni musliimaa keessumayyuu namni dandeettii yookaan humna isaa qabu gara Makkaatti imaluudhaan sirna hajjii kan irratti geggeessanidha. Egaa bara kana sababa koronaatiif jecha namoonni 60,000 qofa sagantaa sana irratti akka hirmaatamanis dubbataati jirani. Egaa waa'ee dhimma ayyaana kanas waa takka jechuun hin barbaachisa. Mee guyyoo waan beektu qabda? Yaa waan ayyaana islaama kana guddoo jaaladha. Dhugaa sitti ayyaan cufin jaaladha. Ayyaan kiristaanaallee kan islaamaallee ayyaan waaqeffataallee cufa nattola guyyaan ayyaana ayyaan muslima kan wanni akka malee irra jaalladhu gaaf xixiqqootu dhufa elementary gaaf jirru buskutii nama kennani buskutii nama kennani nageelle boorana keessa safariyaan hin deeme buskutii hin guurratin hin jiru
keessumatti warri islaama kunini warri ortodoksota amantaa islaama naannoo 03 jedhani yeroo suni labsuun suumalee baay'inaan jiraata olla haroo jedhani ollaan kenna moggaati kan jiraatu xiqqa taane garee wayii walitti qabee garee nam 10 fangeenna ijoollee 10 ta'an dur deema waan gurran kana na qoodaa fi koomite ture ozon filatamin akkum sirkaan Itoophiyaa don filatamin bulchaaf tolche qooda ture kanaafuu amantaan islaamaa kun guyyum gammachuuti yeroo lam jaaladha amantaa islaamaa kan keessa yeroo sooma saatii sooma jira madaana baay'ee natti tolu dubbachuuf ergalee shorba dhuganii magal keessa miilaan deemanii waariyanii galuu warri kiristaanaatuun sooma waliin anu sooma gamisnum sooma kanaafuu ummati muslimaa ka guutuu addunyaa jirtan bakka ittiin isaan ga'enna waan cuuf caalaa namoota rakkatan ka dhukkubsatan hamanidhaa jiran birdeemanii jajjabeessuun waan qaban ga'uun waan rabbiin jaalatu amantaa waan gaarii nan barsiiftu waan qulqulluu nan barsiifti namatti namummaa isaan qatee walitti bineensa'ee wal miidhuuf karoorfatee murteessu malee namu amantaan qaba amantaa isaa keessatti ammoo gorsi guddaan namuuf waan dansa yaadu sagalee nyaata kennuuf himin yookaan bir dhaqanii waan jechuun waan dansa manum kan keetu seete waan dansa nama yaaduun waan guddaa waan taateef amantaan muslimaa ammoo kanaan beekama iyyees gargaaruu sadaqaa jedhanii sadaqaa illee namu waan qabne illee kennu zakkaan baasan horii argatte keessa baafta. zakkaan faan cuftin jirti ammutu waan akka malee bareedduuti footoon tun footoo har'a keessa ida'adahaa 1442 magaalaa Finfinnee keessa kabajamu keessa manidhaa qaallitti sadarkaa kanaan baanii uummati dhaabbachuun guddoo nu gammachiifte uummata keenya bal'aan ulfaadhaa jennaan waan namummaa gootan. Egaa OMN gaafa biyya turreetti guyyaa ayyaana Abiraam yaadatta yeroo baay'ee sagantaa istuudiyoo keessatti qopheessine turre sagantaa ayyaana guyyaa ayyaana faffakkeessine dabarsine turre egaa yeroo ammaa immoo haaluma biyyattiin keessumaa jirtu haaluma hawaasni bal'aan keessa jiru waan ta'eef guyyaa ayyaana kan ayyaana faffakkeessine darbuu baannullee hagasuma garuu bagattiin isin geessiniin jechuu barbaanna egaa haga dhumaatti nu wajjin ta'a jidduutti immoo akkanuma waa'ee ayyaanaas jidduutti naasofna dhimma keenya itti nuti immoo yoo dabarru jechuudha. Egaa barreessaan beekamaan gameessi Oromoo obbo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii himameeti jira. Egaa namni kunin ogbarruu Oromoo keessatti nama shoora olaanaa taphatedha. Kitaabota gurguddoo yookaan immoo beekamoo hedduu barreessaniiti jirani. Egaa namni kunin yeroo dheeraadhaaf baay'ee dhukkubsatanii siree irratti cisanii akka turan hundi kennayyuu ni beekna. Guyyaa kaleessaa immoo du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaanii dhageenye jirra waa xiqqoo isaanirraa odeessinu obbo Gaaddisaa Birruu eenyu Abiraam? Gaaddisaa Birruu gara Arsii Boqqojjiitti dhalatanii barnoota isaanii ka foreign language and literature ka jedhamu Yuunivarsiitii Finfinneerraa akka qaraan dhageenya jirra. Barsiisaallee turanii pireezidantii waldaa barreessitoota Oromoo ta'anii waggaa baay'ee tajaajilanii jiranii. Namni kun kan baay'ee ittiin beekamu Kuusaa Gadoo asoosama jedhamu nama barreesse asoosamni Kuusaa Gadoo immoo asoosama jalqaba afaan Oromoo qubee afaan Oromootiin barreeffamedha akka argaa jirtan asoosama Kuusaa Gadoo ta'anii immoo kitaabota garaagaraa kan akka dhaamsa abbaa kee fedhii gamtokkee namummaa burreen bifa tokko miti ka jedhan qabiyyeen isaanii jaalala tokkummaa akkasumallee cunqursaa Oromoon barootaaf keessa ture kan ibsu asoosamoota akkasii barreessanii jiranii nama gameessaa fi Oromoon baay'ee akka hangafa aartii hogbarruu Oromootti lakkaa'u keessaa nama tokkodha. Dhukkubsatanii turanii waggaa 2 ol dhukkubsatee ciisee ture namni kuni boqochuu isaanii dhageenye hedduu gaddine jechuudha. Egaa dhukkuba narviitiin dhukkubsatanii akka turan yeroo baay'ee irraa haasa'ama. Egaa namni kun magaalaa Finfinnee keessa miti kan jiraatanis naannoo Ashawaa Meedaa Buraayyuu kan natti fakkaata lafti isaan jiraatan. Naannoo Masand kan jiraatan egaa magaalaa Finfinneedhuma keessa iyyuu akkas jiraattee hojii akkasii keessatti sirnoota darban keessatti waan hin baratamne garuu uummata Oromoodhaaf hojii guddaa nama kaa'anii darbanidha. Egaa obbo Gaaddisaa Birruu Abiraam Wayyoo. Gaaddisaa Birruu kun barreessaa Oromoo gameessa Abiraam waan isa baay'ee dubbatee jira. Miidiyaaleen bal'inaan waan nam kanaa irraa odeessuu jiranii barreessitoota Oromoo keessa nama hangafaati baay'ee qoodii genereeshiniin keen kun namni cuftii sa'aatii amma ni jiru kun beektaa warra don beekame guddata nu genereeshiniin keenya nallee dabalate
warra doon beekin beekame guddata warra ammoo beekin beekamin hedduu jira yeroo isaan duusaanii dhageen akkana tribute goon sun keessa barreessaa Gaaddisa Birruu nam tokko nama kunin seenaa dhaloota gabaabsitee hiriyootatti yaaltu Abiraamlaa irra dubbattanii akka waliigalaatti kitaabota jalqaba irratti afaan Oromootiin barreeffaman keessa kitaaba 5 gumaacha jechuun izallooti kitaaba akkamaa raafilii googilii irraa walitti qaqqabanii yookaan qulqullinni eegin barreessan otoo hin taane kitaaba seenaa keessatti sadarkaa of eegate seenaaf seenaa dabroo jirnan barreesse yeroo waa'ee barreeffama kitaaba afaan Oromoo kan qabadhu namoota lamatti mata kenna dhufa jechuun dhalootamni jir barreessuu danda'u jechuu fayyaduu ta'ini dhaloota duriitiin wal bir qabdee laaluun inni dhufa taanaan barreessitoota afaan Oromoo kana kitaaba afaan Oromoo baay'een dubbisu dhuga dubbachuu fi duri gaafa gaafa injaarin qaama afaan Faranjii kan dubbisa garuu afaan Oromoo keessa kitaabi lama baay'ee qabadha dhuga dubbachuuf hawwi kitaaba barreessaa Isaayyaas Hordofaa barreesse kalamaffaa ammoo Gurraacha Bayaa nama daandii dhaaba wayyeessaa gaazexeessaa biyyoon barreesse kitaabota hawwifaa agamar dedeebee dubbisa nami waan jaalalaatiin bo'aa nami waan kitaaba sun dubbisu jaalallee hin beeknellee hin bo'aa barreessoo jajjabdu akkasii qabdi Oromooni garuu amma bareelleen jajjabaate nam yoo inni du'ee faarsan gaafa inni lubbuun jiru Oromoon guddoo wal qubi hin qabnu namni kun ammoo gahee guddaa qaba barreessa jechuun waan seenaa dabre tokko dhaloota dhufuuf kaanii dabru gumaatu guddaa Oromoo gumaachee gameessa Oromooti namni waan dansa uummata hojjate waan uummata gammachiisa hojjate rabbi birallee waan gammachuun argata Gaaddisa Birruu biyyeen siinsaallattu jennaani maatii dhalariyyaan jajjabaadha jennaan. Duratti akkuma jette kitaabonni afaan Oromootiin barraa'an hedduun isaanii haa jiraatan malee hawaasni akkasii barmaatilee akkasii hin jiru hedduu kitaabota afaan Oromoo kanneen bitatee namnis dubbisuuni egaa barreessitoonnis gaafa dubbatan barreessaniiti iyyuu maxxansuudhaaf yeroo baay'ee ispoonsarii argachuun baay'ee rakkisaadha hawaasnis immoo aadaa akkas kitaaba bitee dubbisuullee hin qabu namoonni dubbisanillee akkuma guyyoo kunaa jedhellee kuma afaan Ingiliffaa dubbisanii yoo kan afaan Amaariffaa dubbisan malee hedduun isaanii kan afaan Oromoo kana namni dargaggeessi keessumaayyuu aadaa dubbisuu qabullee bitatee gaafa dubbisus hin argitu kun immoo barreessitoonni kunniin dandeettii isaanii baasanii ogummaa isaaniitti fayyadamanii seenaa waan hundumallee ta'uu gama barreessanii uummata biraan ga'uudhaaf akka dubbatti isaan qabullee gaafa dubbatan dhageenya egaa akkuma guyyoon jedhee namni keessumaayyuu aartii keessa jiru kunniin gaafuma du'a irraa odeessina malee waan isaan hojjetan hin beeknu du'a caaluutiin booda amma muuziik kilipii Oromoo afaan Oromoo gaafa laaltu jijjiirama guddatu jira artistoonni kaka'umsa guddaa keessa jiranii wantoonni isaan hojjetan uummata Oromoo qofa biratti osoo hin taane hawaasni biraallee muuziqaa afaan Oromoo kanneen akka caqasu godhaniitu jiranii egaa namoonni ispoonsar gochuudhaan biyya keessatti jirtan keessumayyuu abbootiin qabeenyaa namoota kitaaba barreessuu irratti haa ta'u wantoota garaagaraa barreessuu irratti jiranii osoo gama ispoonsariitiin gargaartanii yaada jedhus kaasuu barbaanna. Bara Gaaddisa Birruufaan kuusaa gadoo maxxansan kitaabni afaan Oromoo hin beekamu ture hin beekamu namni dubbisuullee hin turre aadaan reefu qubeen illee afaan Oromoo reefu madaqaa waggoota gabaabduu keessatti kitaabni kun kan maxxanfame akka amma BBC irraa dubbisaa jirutti gabaasa tokko kuusaan gadoo kun odoo maxxanfamiin dura marsaa 29 dilbata raadiyoo Itoophiyaa irratti jechuudha Saamu'eel Dhaabaa gaazexeessaa ammallee inni lubbuun hin jiru illee ganama waa lama dhabuu mata duree jedhu seeneffamaa akka ture odeeffanne jedha. Gaaddisa Birruu kitaabota yookiin asoosamoota afaan Oromoo maxxansuu maleellee waaltina afaan Oromoo keessatti koree waaltina afaanii afaan Oromoo standardization achi keessatti illee nama bu'uureessuudha hanga miseensa koree ta'utti tajaajilaa turedha. Ibraahim Haajii faafaanatu koree sana keessa ture namni kun mana barnootaa dhuunfaallee hundeessee naannoo Buraayyuu kana hin qaba yuunivarsiitii Finfinnee waggootaaf akkaadaamii afaanota saboota kan jedhamu keessatti illee akka tajaajilaa ture seenaan isaa hinimaa nama guddaa tokko dhabne ani itti dhiyeenyaan ni beeka namni kun nama akka malee naamusa qabu
nama baay'ee nama kabajuu nama guddaa tokko Oromoon kan dhabee Siidhamu Maammed Siraajitu jiru. Maammed Siraajitu dubbisee natti fakkaate. I think OMN waggaa tokko dura odoo hin dhukkubsatee sireerra yoo jiru Maammed Siraaj dubbisee jira. Muddama waan ta'eef intarviyuu sana keessaa fudhachuu hin dandeenye malee Maammed waggaa tokko dura dubbisee ture. Yaa waan nam kana Abrahaame waan bira armaan dura illee BBC waliin gaafiif deebii tolchee ture. OMN qofa doon taane gaaf lubbuun jiru. Gaafiif deebii tolchuun irratti kitaaba isaa amma Abrahaam maqaadha kun Kuusaa Gadoo raadiyoon Itoophiyaa gubbaatti kutaa 29tiin dabra turedha. Kutaa 29tiin ganam dilbata walam dhabu Saamu'eel Dhaabaalee lubbuun hin jira. Gaazexeessota turi. Ibrahim Haji jedhi. Gaazexeessota sun keessa gaaf tokko maal qabarseeta barsiisaa tokkotti ture barsiisaa namni sun akkasuma fakkaata. Bakka itti ijoollee taasisa ijoolleen natti himti ETV ishee gaaf ture turan suni disipiliinii warri ittiin hojjetullee baay'ee dhuga dubbachuuf jajjaba manima mootummaa kataa'uuti maani kataa'uuti malee hojii isaanii tan rakkatanii hojjetan baay'ee ofirra fuudhanii ofuma akkuma jiru dhuunfaa godhanii waan hojjetaniif gaazexeessaan sun Saamu'eel Dhaabaa taatiin beeku biyyeen isaa sablatiin oduu dubbisuu jiru. Saamu'eel Dhaabaa mun nama sun lubbuun hin jira. I think Saamu'eel dhangaarra fi reeddoorra ture. Sagantaa bashannanaarra ture. Namni sun Biraanuu Olaanaa kennum kan ta'an beeku gaazexeessota EBC nama natti men qabadha oduu dubbisuu jira adoo taa oduu dubbisuu jiru barcumaan jala cabe. Barcumaan jala cabe uummati ilaaluu jira akkasuma hirkatee oduu fiixee baay'eedha. Namni sun Dr. Kennum kan Biraanuu Olaanaa kan barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee kan taa'u nuun oolu gaazexeessoti jiru sun gaazexeessota akkasiiti. Hammaan tallee beektaa qaabatan Gireesii warra sitti tolu beektaa warra barrakkoo sun afaan Oromoo akka afaanii kabajaan dubbatan godhuuf gatii guddaa baasan jechuun nama kana gaafiif deebii BBC waliin gaaf lubbuun jiru godha keessatti kitaaba kan barreesse kitaabi jaalatame hiriyyaan keessa Oromoo tokko namir dhufe kitaaba barreesse sun naa kenniin jedhee na gaafateedha. Ayyeeti jedhee fuudhee kennee fennaani in gurguraa miti kitaaba in gurguratan gaazexaatti naa mariinaan jedheedha. Sababni jedheef kitaaba gubbarratti afaan Oromootiin waan barreeffameef in salfatee dhokaan in sodaateedha afaan Oromoo fa dubbisuun qabatanii deemuun sadarkaa sun irra dhumne jechuudha. Sadarkaa sun gubbaa warri nu dhaabeelleen warrumam nu waliin jiraatu kanaa jechuudha kan waliin shushuknu kan garte yeroo tokko namni seenaan beekne maalidha bishaan gabatee irraati beektaa garbicha jechuun nam seenaan beekne warri seenaan dubbifne ha seenaa hin odeeffan garbicha sadarkumsu waan kalee dabrin beeka waan arri nyaatan malee Oromoon karaa dheeraa dhufe karaa dheeraan nu hafa karaa dheeraa Oromoon dhufsun keessa gaheen barreessitoota gaheen artistoota warra artii kan bitta hedduu isaanii yoo am jireenya isaanii gargalte qaabate taate sadarkaa durii am sadarkaa maata Hacaaluu Hundeessaa du'ee ijjeessanillee kabajni uummata Oromoo bira argate waan argine beektaa eebbisa addunyaaf ammoo magaalaa Finfinnee keessa harkisanii sadarkaa sun tijjeessanii jechuudha. Warri jecha sun keessa gahee taphate ammallee qabsaa'utu fakkeessu jechuudha. Dhalooti yoo tokko jala dhaam hamum jala biqiluu guddachaa dhufa namni kun nama hedduu dhaloota barreessuu danda'u isaan caala waan hedduu kontirbuut godhuu danda'u gumaachee rabbii wal jannataa godhin jenna. Egaa namni kun gaafa lubbuudhaan ture waggaa lamaa fi dhukkubsatee ture jetti Abrahaam yeroo sanis egaa umurii isaa dheeressuudhaaf yookaan immoo dhukkubni sun dafee akka lubbuu isaa hin jenneef namoonni abbootiin qabeenya hedduun isaanii tattaaffiiwwan garaagaraa gochaa turanii garuu muudhuma irratti kan rabbiitu caala waan ta'eef egaa namni kun lubbuudhaan addunyaa kanarraa boqateeti jira. Egaa OMNs ta'ee kutaan odeessaalee jechuudha maatiidhaaf firoottan isaatiif akkasumas immoo guutuu uummata Oromootiif jajjabina hawaa gara ajandaa keenyatti aanutti haa dabarru. Egaa dhimma keenya itti aanuun immoo guyyaanis guyyaa ayyaanaatti jidduutti immoo uummata amantaa musliimaa maraan baga ayyaana Eid al-Adhaa Arafaa kan bara 1442 isin geessanii jecha egaa namoonni mana keessan teettanii maatii wajjin firoottan keessan wajjin teessanii nu daawwachaa jirtan sagantaa odeessaaleedha. Egaa dhimmi immoo yeroo ammaa kana ayyaana illee haa ta'uuti garuu uummanni Oromoo waan taane keessa jirra waan taaneef odeeffannoo dhumas ni ga'uudhaaf guyyaa ayyaanaatiin isinitti dhufnee nuuf kolchaasni jecha ammas irra deebinee ayyaanni kun ayyaana nagaa kan milkii kan jaalalaa asli haa ta'u jenna. Aduachi callaan dabarree Abrahaam Birruu nulleen beekta qaamumata waan taateef hiriyoota qabna dhalaaliyyaa qabna. Mi Abrahaam nama ayyaan kan ilaalchiftee nagatti qaamatu yookaan bakki ittiin gajettuu yoo qabaatti yookaan anas jedha. Oromoon
baay'een musliimni lafa hundumaa jira kutaa oromiyaa hundumaa jiranii akka carraa ta'e baay'ee anamma naannoo itti dhaladhe musliimni lakkoofsaan xiqqaadha baay'ee xiqqaadha abbootii warraa xiqqaa ganda naannoo sanaa musliimiyyuu baay'een beekamanii haa ta'uti ummati naannoo sana jiru ani amma erga guddadhee garaagarummaa amantaayyuu bara beektaa ayyaanni kee walumatti tokkumadha hawaasi musliimaa nu amma kiristaana turre hawaasi musliimaa ayyaana qaammee bara haarawaa nuun wal actually bara haaraa tokkuma warra kiristaanaatu kabaja jedhama walumaan kabanya gannaa wajjin kabanya waayite gannaa loonni qalata warri kiristaanaa warri deen qalata masqala hin qalatu akkasuma warri musliimaa hin qalata ayyaanota garaagaraa ka amantaadhaan garaagarummaa irratti qaban hundumarratti ayyaanni kun ka musliimaati ka kiristaanaati jedhee yaadee hin beeku waayite way anamma erga jabaadhee yuunivarsiitii galee okay garaagarummaan amantaa jira ture waan kun akkatti hawaasa kutaa kutaadhaan akkasitti garaagar qoodee kanan bare dura akkasuma amantaa jechuudha amma finxaalessummaan kunillee amma dhufee hawaasi keenya garaagar bakka ofii tatta'e malee gaaf durii nu akka beeknutti even ayyaanota bakkee nama itti dhaladhetti sirbi salaalee na kutaan itti guddadhetti warri musliimaa kun dargaggeessi fi shamarran isaanii ol dhufin hinoo'u jedhan naannoo itti dhaladhe hawaasa dubbisuu dandeessa waayide so akkas ture ayyaana wajjin wal qabatee ani yuunivarsiitii ba'ee miidiyaa jooyin godhee yaadadhu ani yeroon maatii wajjin gattaa'ee ayyaana kabaje yaadadhu takkaallee yaadadhu always manuma miidiyaa keessatti ture ammas inuu asuma jira. Ani ammoo mana amma namar deemee kabaja ayyaana guddoota deemee wanyaadha warri ispeeshaalii yoo carraa naa kennitan warra bagittiin sanga jira qaba Khalid Gargalee ayyoodhe ammallee deebee jedha Jawaar Muhammad alaqa keen duraanii Jawaar Muhammad obboleessi Khiyamza Boorana garees waliin hidhamti taqaalitti jirtu boona tippillee faa qeerroo guma Oromiyaa faa mucaa ijoolleen hedduu lakkoofsin qabdu gaardiin isa sun hedduun islaaman beekaa isan cuf bagittiin isan ga'ee jedhaanii hammalee gaazexeessitoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork kutaalee adda addaa jirtan Ameerikaa jirtan warri Kaayiroo jirtan warri Kanaadaa jirtan amantaa tana harka qabdan bagittiin isan ga'ee jedhaanii hammalee aartii yalleen akkasumadha aartii taanii adii qancoorroo obboleettii biqqoo waaree abba jirma nageelle Boorana warri jirtan bagittiin isan ga'ee jedha hammalee ummati Oromoo bal'aan ummati Itoophiyaa ummati addunyaa amantaa tan hordoftan naaf caaltu Abrahaamillee dabalatee bagittiin nu ga'enna kanuma miti. Egaa hunduma keessaniyyuu bagattiin isin geessaniin jechuu barbaanna. Egaa ayyaana kana yoo wajjin kabajdan yeroo baay'ee amma dhukkubni koronaa kunis jira akkuma guyyoo kana nama manarraa naannoftanillee taana fayyaa keessanillee hin dagatinaa siin jenna. Egaa ayyaanni kun kan jaalalaa kan milkiisniif haa ta'u jecha. Egaa ajandaa keenya itti aanuun immoo weerara lafaa irratti haasofna jechuudha. Egaa dhiyeenya kana jechuudha irra caalatti yeroo dheeraadhaaf ture. Garuu bulchiinsi naannoo Amaaraa amma moo ifateetuma lafa Oromiyaa jechuudha weerara akka jiru dubbatamaa jira irra caalattuu keessumaayyuu gara Karrayyuu kana Shawaa Bahaa kana karra gara Finfinnee galchuu kana jechuudha garasiin weerarri guddaan akka godhamaati jiru dubbatamaa jira naannoo Karrayyuu akka lafa Borbor iddoo guddaa iddoo xiqqaa Harooreessaa Funyaanii fi Waggaayyoo iddoo jedhamanitti egaa hawaasa naannoo san irratti haleellaa banuudhaan keessumaayyuu liyyuu haayiliin jechuudha haleellaa banuudhaan lafa kana weeraruudhaaf tattaaffii guddaa gochaa akka jirus dhageenyee jirra amma immoo gara Shawaa Bahaatiin illee weerarri lafaa kun akka deemaa jirus dhagahaati jirra irra caalatti immoo kan nama dinqu warrumti Oromoo ofiin jedhee naannoo kana bulchuu jiru aanaa kana bulchaa jiru ganda kana bulchaa jirus harka keessaa akka qabus information kan odeeffannoon nu qaqqabeeti jira isarraa odeessinaa jechuudha. Weerarri lafaa kan amma argaa jirtan kun Karrayyuudha. Bakki amma argaa jirtan immoo daandii Karrayyuu keessa qaxxaamuree Shawaa Bahaa yookiin Finfinneedhaa kaasee haga Direedawaa daandii Bahaa Oromiyaatii fi Finfinnee wal qunnamsiisuudha. Magaalli amma kan konkolaataan keessa darbaa jiru kun immoo magaalaa Qorkee jedhamti.
naannoo kanatti duraanii piroojeektiin daandii waan tureef amma awuraa godaanaa jedhaniini daandii ijaaruudhaaf bakka sanatti magaazanatti ture waan ta'eef magaalli sunillee qorkee irraa gara awuraa godaanaa taatetti warri bulchiinsa naannoo Amaaraa laftan dhufanii jidduudhaan lafa Karrayyuu keessa qaxxaamuranii magaalaa irratti hundeessanii irra qubatanii gibirallee walitti qabanii poolisii ramadanii bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa jalatti aanaa Minjaar Shankooraa jechuudhaan magaalaa haaraa hundeessanii saamichi yookiin weerarri lafa Oromoodhaa karaa Shawaa Bahaatiin qofa osoo hin taane karaa Shawaa Kaabaa Salaaliin jechuudha kakaleessa irraa haasawaa turre aanaa Qimbibiiti yookiin magaalaa Shanoo akkanuma deemaa akka jiru kaleessa isin odeessinee turre. Egaa yeroo kanatti quba akka qabdan lola qabiyyee Amaaraatiif jedhamee kaaba Itoophiyaatti duulamaa jiruun dachii Amaaraa deebisuudhaaf humnooti poolisii naannolee Oromiyaa, Kibbaa, Sumaalee jettaa, Sidaama jettaa gara kaaba Itoophiyaatti deemuun isaanii quba qabdanii haa ta'uti immoo humnooti Amaaraa daangaa Oromiyaa bifa kanaan cabsanii kutaawwan garaagaraatiin Oromiyaa weeraraa akka jiran dhagayaa jirra jechuudha. Egaa viidiyoon amma duratti deemaa turre sun maal akka hin jenneef egaa odeeffannoodhuma kennuudhaaf lafa qofa osoo hin taane warshaawwan gurguddaallee wiirtuuwwan qorannoo gurguddoolee egaa mootummaan naannoo Amaaraa kun lafa biraas darbee wiirtuuwwan qorannoolee akka saamaa jirus dhageenye jirra jechuudha. Ani waan kana yeroo baay'ee irra dubbachaa turre itti dhufna. Abrahaam laftan hin beekna fakkaata yeroo baay'ee lamaan hin beeka deemtee hojjechaa waan turteef waraanni amma Oromoo Karrayyuu kan irra godhame durallee hin ture baay'ee baruma TPLF sun faayyuu daangarra dhufanii laftan barbaadu horsiise bultoota Karrayyuu yeroo isaa waraanan qum qabna irra deddeebiini. Ani wanni gaafii guddoona tarmaan durallee gaafii tayya gaafadhe ammallee rum deebi'ee gaafadha. Oromooni waggoota 27 darban lafni falma ture jira. Lafti falma ture suni lafti turristi abba keennaati rista kaakuu keennaati keessa godaanaan jen. Lafti tun teenna lafteen tun maqaa keennaa recognition kennaniif nu jala akka bultuuti jedhe gaafi fairly kan adoo waraan hin banin adoo lafnama dhaqee namni weerarin gaafate tokkolleen hin deebine. Finfinnee tajalqaba. Fairly adoo gaafachuu jirru duri Finfinneen duri Addis Ababa jedhan. Central Command TPLF jalatti maqum tokkoon akka Itoophiyaa godhanii bulchaa jiru. Eegi ammoo bara Abiyyi Ahmadan godhuuf barara maqaan jedhan itti mogga'ee jechuudha. Barara. Kanaafuu waraarii warri jedhaniin kunini maali warri weerartooti Amaara tunini immediately kabaree Abiyyi fayyadamte bakka karoorri jalmu qabannu Oromoo agamma muddin jirti. Tammo sareen fula nyaatte dutti hin jirti hin beekna Oromoo keessa duutu jira. Garuu dhiyootaan eeguma biyyi dhufanne akkana hunkaat haammoo yaal bordoddee daangaa Oromiyaa gamedduun uummati Oromoo lafti tumteen nanuu deebisaa jedhe malee qawwee qabatee lollee jechuudha. Lafti qawwee qabatame itti lolte duu jira. Dhiigina medduu dhangala'ee namooti kumaatamaan itti dhumatan ka deebiin argatee hin jirti. Abiyyi Ahmad gaafintii guddoon sun Abiyyi Ahmad sa'aatii kanatti attention isa maaliif Tigraay calla taatee waan jedhuuf wanneen mootummaan naannoo Amaaraa at the same time Tigraayin kan loluu jiru maaliif Oromiyaa loluu jira jettoo akka fudhatti taate warri nullee nu falma onana jedhee jedhaanidha. Nullee laf namaafti miti. Nullee nu falma reeffa yaa falmuu jalqabeen reeffuuf hin dubbatu reeffi ka'ee ani injiraa jedhee waan hin dubbanneefi reeffa Maanuweel Fayyaayyuu falmiti. Lafaa miti warri reeffi nama falmu nulle gana keenna itti nu falmiti garuu wanni cuf caalaa nagaddisiisa. Lafa Oromiyaa ka weeraramuu jirtu Oromiyaa mootummaan qabdanini mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun hin danda'u maal jedhanii warra achi keeyyatanii cundureedha Abba Baqqalee Garbaa maqas meesa argate. Maka akkas midhaagaa cundure jechuun isi nama cundure jechuun abbaa ijoollee isaa masaanuurraa yookiin maal jedhan diinarraa oolchuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen yookiin jaartii kakee kan kaman ofiin kabachisiisne jechuudha. Kaman ofiitiif hin taane alatti illee maatii isaaniis namni sin kabaju abbama fedheetu dhufee akka fedhe godha. Exactly maqaan sun duuba bareedaa miti. Look
daangaa Oromiyaa kan weeraramu jiru kan waggoota hedduun weeraramu dadhabu turi kan nama hedduun itti dhumatu war deebisu dadhabetti Abiy Ahmad Dirasuulin waan Abiyyi dheeffamma Tigraay duultii jechuudha. Kanaafuu cunduur maqaan abbaqqeen jedhee allee yaa'ii fudhadhayyuu. Mee Abrahaam Kaleessallee oduurra hojjettee jirta gara shanuu kanatti magaalaa Tulluufaa jedhamtus moggaasanii egaa naannoo sanis immoo wiirtuu qorannoo qonnaa shanuullee dhuunfatanii akka jiranis dubbatama. Mee maaltu ta'e mee waan jiru mee? Akka suurarraa argitanii jirtanitti shanoo jechuun magaalaa guddoo aanaa Qimbibiitii shanoon bakka eewaan argaa jirtanii daandiin sun immoo shanoo ka argamtu kaaba Finfinnee irratti karaa Maqalee fi Finfinnee wal qunnamsiisu Dabra fi Finfinnee gidduutti argamti magaalaa yookiin aanaa ollaa naannoo Amaaraatii wal daangessu akka carraa ta'ee magaalli tuni waggootaaf bara coomsaa tiikaaseeti ka naannoo Oromiyaa jalatti rikogniishinii argatte akka aanaatti illee jechuudha. Lafti tuni amma lafti naannoon Amaaraa dhuunfatee jiru lafti Tulluufaa jedhamtuni lafa tulluu ofaa lafti jedhamu hin jira achuma. Tulluun ofaa tun tulluuwwan ulfoo 8 tuulama keessaa tulluu tokkodha. Tulluun tun amma jirtu naannoon Amaaraa dhuunfatee laf sana irraa tulluu sana qotuudhaan albuuda baasaa cirracha gurguraa akka jiru dhageenyee jirra. Kan argaa jirtan kun immoo indaastirii zooniidha yookiin giddugala indaastiriiti kan isaan hundeessaa jiranii. Yaa magaala Tulluufaa jedhamtu tanarratti indaastirii hundeessanii jiranii. Faarmaasitikaal indaastiriin kun akka naannoo Amaaraattuu faarmaasii kaal indaastirii ka jalqabaati jedha naannoo Amaaraati warra Chaayinaatu ijaaree investimantiidhaaf kennanii jiranii. Indaastirii faarmaasii qofa osoo hin taane indaastirii baay'eetu jira bakka kana keessa. Bakki kun immoo karaa Finfinnee fi gara kaaba Itoophiyaa geessu kana daandiirra jira akka carraa ta'ee armaan dura lafti sun lafuma Oromiyaa keessa turtedha jechuun kaartaadhaan jechuudha. Still kaartaadhaan ammas lafuma Oromiyaa keessa jirti. Bakkuma bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jirutti lafti tun bulchiinsi naannoo Amaaraa jidduu seenee lafti tana dhuunfatee bulchaa jira jechuudha. Weerarri daangaa Oromiyaadhaa yoo ilaaltu asiin gara kaabaatiin naannoo aanaa Qimbibiit fudhatee jira. Aanaa Qimbibiit kasiin jedhu lafa tana fudhatee jira. Lafa tana bira dabartee immoo magaalaan Hamuus Gabayaa hin jirti. Ittaansee immoo magaalaan Fiichee Galiilaa hin jirti. Magaalota sanneen dhuunfachuu barbaadu. Fuulduraaf illee jechuudha. Achiin gara Shawaa Bahaatiin iyyaadattoo ta'e haga Booseet Karrayyuu aanaa Fantaallee jechuudha. Naannoo san fudhachuu barbaadu. Walitti naannoon isaa wal fakkaata wal faana deema jechuun ji'oogiraafikaalii walitti jiguu danda'a jechuudha. Naannoo kan dhuunfataa gaaf deemanii akeeki isaanii tokkoffaa nura tuulamaa kan taate nura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee taana barbaadu. Oromummaa tuulamaa kanas immoo mulquu barbaadu. Haala isaaniin Oromoo cabsuu barbaadu kuni by the way gaafa wayyaane amma kana onneen qabu warri kun by the way. Anna dhibabeetta gaafa durii amma gandooti baay'een itti dhufna gandoonni erga baruma wayyaanee keessa naannoo Amaaraatti Oromoon odoo keessa jiraatu naannoo Amaaraa jalatti annexid ta'an kaachi makaman riferendamii sobaatiin kaachi makamanii jiran gandooti baay'een. Gandooti suniyyuu gaafa mootummaan Abiy Ahmad dhufu Oromiyaatti deebineedhanii gaafataa turan. Waan si dhibu jechuudha. Faallaasaa immoo bulchiinsa Abiy Ahmad Amaaraarra goree lafuma Oromiyaadhaa kan Oromiyaa keessatti bulaa jirtu naannoon Amaaraa deebisee dhuunfataa jira jechuudha. Kuni namoota tokko tokko amma gowwaan tokko tokko waajjira mootummaa keessarree jiraachuu dandeessi bakkee garaagaraa. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jettee warri yaaddu ammallee beektaa si qaanessiti beektaa. Jarii akkam jedha Abrahaam jarii mootummaa Oromoo keechuu jiru. Akka mootummaan bilxiginnaan mootummaa Oromoo hin ta'in isaan sammuu suutuun hin beekan. Garuu maal seeta nama of gowwoomsuun beektaa miti self deception. Kitaaba prosperity gospel jedhan dhiyootan argadhe dubbisuu jira waa'ee prosperity kan kaasa'u. Ufamansiifti bakka rabbiin na shoomee ufamansiisii bakka hin shoomamta filosoofi akkasii fakkaata bakka aangoo
قادر أوبديو تقبلان نجيف تديو تان سلطان كإجزابر نتبه تبوستاتو يلقب تفيسبوك را سلطان كإجزابر إجزابرين إنه لك يقول عائلة سلاسة وان جرا أني سامتين جيخس عائلة سلاسة نتفيدا رب صدادي وان جرا أني سديت فخير من اللي اتونيت من اللي كي نمشي فلفل دوبيتا فلفلا عن التيم أني سوى نرا فايخران دفتة التيم تدا وأنا خران التيم تزوني ساعتي أما أوبديو نابلاي قوتي يشوف لا ور متاج ما يشوف بتخسمو ورا مرقباتو خنافو كروري ور خنا مال سيتا ساميشي دانغا خنيني من اللي كغاف جلقا بدفتيني أورومو ويراري خيسوماتي عرسي فدكي ولايتا فدكي حررجي فدكي بكدوت چلان قفا بكدوت جزي أركنا مري مچنم چرسوني كروري سلام توري peaceful submission and forceful subjugation سابقي سبقودا فلسفين تون جرماني اللي خيسين جرس دبرتا دول فيتلر ربيني أركديكاتي نومي جدا بيتا أركديكاتي نو نفا أم نو أمو أركتوريتي نو مكواري جلوتي خناف قراتكم تاو دمتي so ورقم مينتالي تاكاسي كاب uftulto tabeta wayani maka warri khnefsuni oromo tabbabe to ran uftulto tibeta oromo gafas woni tabbabe dani fi warri oromo bakbu abbabu midanyate nan rafa opidona kasuma duri lebar wayani baka opidu man no khilte chu wayani opidu man calculate ngote oromo tabbabe te warri gafas le uftulto man isa gijur khanafu qarori warra warri tolchu barbadu wani guddon exactly anjal sarare sittemu warri qaabana mefi موتوما نبي يعمل أرك وراك النتيجة أورومو برجبام سبب سبلموت برجبام خادر إني متعنين صوب تفلان يعتدوت وان دبر نما بيولي إنتابته إنترستي سادفن قول وان إنجر في أكسباتي وادا غلي في جروار خنافي أني ينوجس زرنين أني سنينوجسوت هاتي إنترستي كيسانين تساجرين خناف غافي وقا إبلا ماندور فجلا خسارته غافي بر مني لكرجال قدام غافا شو جرتي توبيا كيسان نوجسولان تو لفتت شفت مكاخ ينجلا بلتا كدوري غرتي بالي فرسيت عندكاني قمادي فا ورو مش خنامتي سرنا بوت لفا إيسانيا ستايل سنفاج فاي فيتامين كجيلتي يو نانو فانتالة تورسيس بلتوت فانتالة سلما يو خرور رجعت لفر رفرته أوري جبرسي سوف خرور ورا خو مينتاليتي نكاسي إياد وري بيخياد وري شون ورا إكزابير تانغون وخن جدايات نامي وان فلفلتو وجا إبلا ماندوري تيم أوجات ونيرو سمو أجس على إنكاب شوف على وان سجايبه مي وان لفكنا زرافنا معنا كنا جونا برديمي أكسباتو بيجتة سميو إن أماتش بيجتاتي وان جنا يادون دنداني سام بقى فونت دور جرا فون سلفنا ما سامو أورينا ما سامو إخرال ريفنا مال سامو أن تادي أجرنا شمات الباساني غوغاني بولمو جدو جرتواني مرجني في I'm think they are going to lose there. غاورا لفاكنا والقبته دكتور ملكي سانيليا سندرا افكافي بي بي سي وجين تاسيترونيلي نمون غراغرا لي بروجكتين غدانسا اكموتمات ورا لفاكنا وجي والقبته مقاف فيني ببلسو جدوني مقا ماستر بلان جدوني غا بروجكتين غدانسا كامي هوجت ديممو فاكا تويسل نمون غراغرا راودي ساتجرا رجالامو يروما كنا دانغان اورومو ساعتي تسامما ماجرو كنتي نموني ميليشاتي ليو هايلين نانو أوروميات نانو برالة غير نانو رستي أمارة درسي سوداف ورانا نانو أمارة في نانو تجراي جدوتي بنا مجروتي نموني كما كلنا نتفكات كما كلنا تان غير نانو سنيت بابا فمين جراني إيجاج نوريا مدرت جنني كان أسبرت لاودن دينا دانغا في نيكسسني دانغا براتي في إكس سوداف لبوسا دبر سوداف وانا جتو من بيتو كان هند ورجع ما كان هند كفن داف غرست ديمون لساني حواسس أك أرسجو حواس مس يا دكنا كاسة جريتشو. Gurmu Amara keessa kan warri risti gaafata turani yaadattoo akka jijjiiramni dhufeen paartiin Finxaalessaa naannoo Amaaraa bin jedhamu yaa Amaaraa risti ka jedhu fakkeenyaaf amma lafa Walqaayit hira Itoophiyaa amma jiru Walqaayit lafa Tigraay raayyaa Amaaraa risti no basically raayyaan uummata Oromoo keessa baadiyyaa fi garcaala magaala keessa uummata Tigraay fi amma ta'e uummati afaan Amaariffaa dubbatu ka jiru. Raayyaan risti Amaaraa ta'edhani Shawaan risti Amaaraa ta'edhani takka takka immoo Tuulamaa Amaaraa fa'edhana uummatuma Oromoo Tuulamaa kana Tuulamaa Amaaraa jedhan. Naazreetiin Harari sirbiteertiin namni wayii sirbee jira Harari Amaaraa risti moo ka jedhu wayii sirba baasaa jira Finfinneedhaan bararaa jedhanii jiranii
ilaamu lukka waliif fiduu dandeessa bar paartii finxaalessaa amaaraa keessaa amma ristii lafa gaafataa jiru kanaaf lola Abiy Ahmed kaabatti duulee lafa heera mootummaa Itoophiyaa amma jiruuti lafa Tigraay taate gaafataa jiru ishi Abinii fi amma warra waraana biyyattii guutumatti unilaterally federation Itoophiyaa diigde jechuu bar amma carraan yookiin immoo karoorriitiin poolisiin naannoo humni addaa naannoo milishaan naannoo biraa deemee naannoo Amaaraatiif lolee lafa Amaaraati jedhamee ristiidhaaf lolu akkamitti yaadama hin yaadamu bara federeeshinichi jigeera jechuudha. Kanaaf mootummaan kuni wanni amma deema jiru waan sirnicha fakkaataati waan sirni Abiy Ahmed sirna ristii Amaaraatiif lolu lafa Amaaraa ka jedhamu hunduma Amaara basically bakka lama bulanillee bakka deengadda cidha wayii ergoyii yoo deemanillee lafti sun keenya ani warra gaafatan baay'ee ummata akkasiiti baay'ee. Amma yaa average fitte yoo hafittaate gara saatiin deemuu waan jirtu garwanni seenaa fedhe waraani Tigraay maangubba jira xiqqoo har'a dubbannu yaa walitti finne dubbanna waan akkatti asirra dabaluu barbaadete egaa adda bilisa baasaa Sidaamaallee saba Sidaamaallee egaa waraana naannoo Tigraayitti deemaa jiru kanaafi milishaawwan hedduu isaanii erganitti turanii guyyaa kaleessaa ibsa baasanii turanii egaa yaadattan taanaan naannoon Sidaamaa gaafa naannoo tajjidee gaafii gaafate warri fuulduratti bahee lolaa ture hin ta'u jedhaa ture Itoophiyaatti farsaallichi Sidaamaa kilil koone jedhaa dubbataa ture warrum Amaaraa kana hardhammoo nu birmadhaa daangaan keenya tuqamee nu bira gaa jedheeti immoo warri gaafataa jiru warra akkanaati kun sirri miti dargaggoonni kunniinis uummata Sidaamaa bakka bu'an jechuudhaan egaa ibsallee baasanii jiran. Yaa waan dansana haaftatti nutti dhumna jumla maandur warri Amaara kun gaafa hiriir ba'e finxaalayyoota Amaara abeenfaan adeeppa jedhanii obboleessa Oppidiyoo kan maqaan adeeppaayyuu warri kun walumaan maal jedhetti dhaadachaa ture Oromummaa Yuudaan aga Oromummaan hin caphin garte Biraanu Naggaa ta'e ideoloojii akkana kana mizee madhe maqaa dhibbeeni bilchaginaa gosa dhibbii bilchaginaa magaala Biraanu Naggaa innaa cabcaabii magaala keessaa biyyi waliin qumaari hojjetu waan ta'eef karoora inni itti politika seeneen keessa tokko kitaaba isa gubbaa waan kayaa'ee dubbate Oromummaan sabboonummaan Oromoo ol guddachaa dhufuun Itoophiyaa waan miituufi sabboonummaa sun cabsuuf qabsoo seenee jedha kitaaba isaa irra kileerii barreessa ardhammoo ilmaan hiyyeessa kumaatamaan gide isaa waraana guuran Itoophiyaa itti qaxxilaale jechi rambareen tokko jira beektaa dhuga dubbachuuf caaltu jechi namni rambareen tokko anguyyoo waaree warra arongaade bicaa qayyii warri naqasu nakkeettee footoo hayinaan jette rabbi beekanarra yoo midhaaguu hin danda'u because that is not my identity. Opdiyooni Itoophiyaa jecha barreessuun bee namaan naa barreessatti Itoophiyaa itti qaxxilaalachuu jettu jechuun opdiyoonaan Oromoo representative hin jedhee illee hin beeku. Opdiyoon maatuuf representative godhuu hin dandeettu. Is group of garee beektaa daara keessa gangalattee wayyaaneen kototu wayyaaneen balfu wayyaanee dhiqanii nam tolchanii gara silxaana fidan. Kanaafuu warri keessa hin jiru. Birda barraarri sheekha dabarruuti. Cufaafutu waraanam deemuu jiru kun akka gatii hin qabne proof ta'uu jira. Oromoo maal jecha turte waraanni kun waraan koozii hin qabne. Warri siyaasaa ufi uskuun achi almaan hiyyeessaa kumaatamaan guure waraana naqe fixuu jira. Ittiin galinaa jennaani baanda jedhanii gireessi jabaati yaati. Gaafumisi yaa torbaan tokkoon duru yaatee miti. Raayyaan ittis biyyaa waan cufcaalatti gaddisa raayyaan ittis biyyaa kumaatamaan dhaqee labsuun Tigree lolee nam fixee dhumirratti kumijja qabame. Kun riippoortii miidiyaaleen addunyaa Reuters, New York Times, BBC Al Jazeera dabalatee miidiyaaleen hedduun gabaasan jechuudha. Loltoota gas geetta qabanii katama keessa oofanii taphatan mootummaan Itoophiyaa agarra hin aman. Waldaan fannoo diimaa kaleessa dhaqee ilaalee loltooti harka wayyaanee jiran dhan ilaalee jirraa jedhan Photoshop jedhaniitu qoosan. Kumaatamaan ammoo achi bobbaasan ilmaan nama nyaachisan. Angaafuun warra kan guuran maal jedhu koometti ittiin kenne kayaaniiti. Waraani kun the battle of the rat jedhanii waraan Vietnaamiiti wal fakkaata. Oromoo in deemaa itti bakka Itoophiyaa duulaa itti murteeffata. Kadeemtuuti inni beektaa odeessaalee jalqabuudhaan irratti haasofne naaf Abiraamillee natillee yoo qabataan. Ardhammoo akka raayyaa ittis biyya booji'amtoota poolisii Oromiyaa daawwachuu jira. Fuul feesbuukii dhuunfachuu jirti. Agarta koozii loltuu foon qabaan namni koozii malee dumaan ambitta tanumatti ajaa'ibna ta'a. Beeki torban darbe waltajjii gaggeessanii turanii warri qondaaltota waraanaa fi hoogganoota naannolee
ajajoota akkasumas qondaaltota waraanaa kan giddu galeessaa ka sadarkaa olaanaa pirezidaantota naannolee dabalatee jechuudha humnoota naannolee kanneen gumaachuudhaaf baay'ee humni kun olaaltu amma humna walitti dhufee amma olaaltu poolisii humna addaa kana 200 300 400 walitti gumaachaa jiran. By the way amma fakkeenyaaf amma gareen national teamii tokko waancaa addunyaa ga'u kilaboota kutaa garaagaraa irraa walitti fidatame miseensota kilabii fakkeenyaaf Cote d'Ivoire waancaa Afrikaa taphattu Drogba fan Premier League Europa keessa fan gadiille keessan dhufa yaa kanaafi leenjii wayii waliin fudhachuu qabu mire tapha waancaa Afrikaatti amma naannolee irraa waraana walitti gumaachaa jiran kana waliin wal unachiisanii jiranii akkamiin waliin lola warri kun sigale good question lakkoofsaan immoo olaaltu birgeedii tokkolleen guutu akka yaaddu miti by the way Polisi amma kuma lama kan kuma birgeedii tokko birgeedii lama waraana kaaba tokko waraana mileen kam waraana kaayyoon kam waraana tasmaa waliin beek iskiilidhaan immoo warra waraana keessa ture lolaa jire deemtee lolta poolisiin magaala keessa turte jechuudha. Suni rakkoo mataa isaa qaba. Akka yaaddoo guddaatti amma I think waan dhimma kanatti illee qondaalonni waraanaatii fi hoogganooti biyyaa waan waliigalaa jiran natti fakkaatanii armaan dura sangoota gumaachaa turanii amma nama gumaachaa jiran. Kalee sangoota oofaa turanii amma nama oofu jechuudha. Ittaanee immoo baay'ee amma naannoleen yeroo tokko karaa miidiyaa hawaasaa ilaalaa turtan yoo ta'e orienteeshinii kennameeti warri kun deemaa jiran garas gaafa waraana gumaachitan waltajjii gaggeessanii waraana gaggeessan suura wajjin kaa waraana gaaf simattan immoo warri kutaa ta'an warra waraana simatus suura wajjin ka'ee haasaa godhee interview kennee akka gaggeessan jedhan. Ittaanee immoo amma maal gochuuf jiranii waraana gumaachanii jiranii sangaarra gara waraanatti waraanarraa immoo amma gara maallaqa gumaachuutti deemu baay'ee waajjiraaleen mootummaa mindaa isaanii gumaachuuf jiru. Abbootiin qabeenyaa maallaqa qaban gumaachuuf jiru. Iddiriin afoosh institushiniin hawaasaa jiru hundi akka waan qabu waraana kana gumaachuu gochuutti deemamaa jira baay'ee kun orienteeshinii kennamee jira gara fuulduraatti arguuf jira. Egaa daqiiqaan kennas ni qaba. Daqiiqaa yaa'u tokko jaallatee dhaabana akhin tajaajiltu maaliif gumaachan nam gaafi kanatti ta'e waraanii kunini waraanii Itoophiyaa ka beekam khalafoon beekam maaniin beekam Afrikaa keessaa tokkoffa ture. Gibsi callaa caalaa jedhanii lammaffaa farratti haasaa turan. Kozi waan hin qabneef istirateejii jajjabaa waan hin deemneef Tigraay keessa nyaatame dadhabee baqatee ba'ee jira. Akkanaa miti. Waraan Tigraay haa loltooti raayyaattis biyya Itoophiyaa loltooti tireeningii fudhatte hagannaa 20 Eertiraa wal lola turte baqatte poolisii yookaan milishaa guurtee achi geessu jechuuni lubbuu namaa akka qoraanii bobeessu is confused wasitti madaga amma Abiy Ahmed akka qoraanii ofirra dhowwuuf akka Tigreeni oriitame wanni buun dharta kamma 6 kiiloo qabannee fi probably achitti erguu jira jechuudha. 6 kiiloo tan 4 kiiloo afur akka hin seenne probably akkas tolchuu jira. Hacuuf caala naa jaa'ibu walluma dhaatuma. Hacuuf caala naa jaa'ibu. Hacuuf caala naa jaa'ibu gaafii nattaa yeroo baay'ee loltooti Suumaleetiif taaffaaree ji tokkoon dur wal waraana turte. Ta Suumaleetiif ta Oromiyaa waggaa baay'eef walti diina waladha turte. Gartee loltooti kibbirra dhuftu sulleeni ufiiyyuu waliin beektu. Ijoollee tan maaliif qalma dhiyeessan akka warri baanu qalma amma suura gubbaa yoo ilaalti haala gootota harka dhaananiif yoo siin madoofta ammoo footoshoopii namaa miti. Akka biimammaa kee sitinoor Itoophiyaawi sitimoota Itoophiyaa toonaalee dhankaanii sinooru Itoophiyaawi simootuun Itoophiyaa laminaa yoonu maaliif hin ta'a makkas hin goon yoo lola deeman gootota yoo ammoo qabaman footoshoopii mataati ijoolleen kun hangaafu egaa ajandaan kennitaan loluma fakkaatu waan ta'eef guyyoo gara kaaba Itoophiyaa kanaan maaltu jirameetti kaayedhu waraanni kaaba Itoophiyaa. Waraanni kaaba Itoophiyaa bitarruma fagaanne dhawma jirra. Waraanni kaaba Itoophiyaa akkuma nu jennu kan jechuu jira. Gabaas miidiyaaleen baasuu jiraniin TPLF akka durii Maqalee irra dhufte istiraak gootee Affaar irra loluu jirta jechuudha boordaree Affaar ofitti dabruu dhoorte gara Amaara gurraanii lagta kasee warri rest mallaasheenii lagta kasee cabsite baqatti nutti taakku dhoortette. Kanaafuu daangarra loluu jirte jechuudha TPLF maal gooti tapha kubbaa miila gubbaatti gizee kilabii tokko dhooftetti wanni jettu
18 jedhanii bakka boksii sun keessa achum kuwaasiin achum fagaatu. TPLF kuwaasii mandara Itoophiyaa keessa loluu jirti jechuudha. Itoophiyaan humna akkasii hin qabdu. Ijoollee nam gabaasatu babba'uu jiran warri waan gaafa Afrikaa kun baay'inaan barreessu tokko akka koot godhee TPLF waliin walitti dhufeen qabdu maxxansuu jira harginutti warri credible ta'e inni fudhan keessa loltooti Oromiyaa hedduun isaanii lol hawaan hin barbaanneef harka kennachaa jiraachuu loltooti naannoo dhibiilleen akkasuma godha jiraachuu agarte TPLF ammoo ijoolleen tun abiyyumatti erguu jira malee ijoolleen tun koozii fiitiin hin dhumnette harki hin kennatiin ijjeessa jiraachuu kanaafuu waraani kaaba ees jira yoonaan jette waraani kaaba wanni jira hin jirtu waraani kaaba TPLF takhnu qalee arma baane haane maqaleetti dhakaan deebin taankiin dadhabdee dhufuu jirti jechuudha. Practically waliin ilaalla. By the way, gadda dhiyoo kana Abiy Ahmed anytime gaafa maqalee keessaa ba'an anytime maqalee deebinee qabachuu hin dandeenya jedhanii turanii. Kiyyi bisaa soofadhe. Basically jechuun yoo humna maqalee deebinee qabachuu qabaatanii milishaa fi poolisii liyyuu waan jedhan kana walitti qabu hin barbaachisu ture humna akkasii yoo qabaatan ammallee gaddallee barreeffama ibsa karaa waajjira ministeera muummee baheen gana tarkaanfii afaan isin qabachiisu qaba fudhatuu dandeenya kan jedhu wayii dhaadannoon qondaalota waraana Itoophiyaa kun irra deddeebi waan beekamaati waan akkasii haasa'ee ture amma namni kan jechaa jiru beezikali mootummaan amanummaan isaa baay'ee kufee jira waraanni Itoophiyaadha sadarkaa deebiin dandamachuu hin dandeenye irratti cabee jira kan jedhamu irraa dubbatamaa jira namni xiinxaltooti siyaasaa naannoo baha Afrikaa kana keessa beekan irraa haasaa jiranii haa ta'uuti amma immoo gandoota baadiyyaa Oromiyaa fi kutaalee Itoophiyaa garaagaraa keessatti milishootaa fi dargaggoota akka haaraatti leenjiidhaaf galmeessanii walitti qabaa akka jiran ganda keessatti nama meeqadhani nama 30 haga 40 dargaggoota walitti qabaa jiranii warra kana leenjisuudhaaf haga warri kun leenjitee baatutti warri amma deemaa jiran kun immoo rasaasa qorrisiisuudhaaf warra deemaa jiranii jedhamaa jira baay'ee. So karaa amma guyyoon kaasen immoo by the way ila propagandaadhaan caalte jirti Tigreen propagandaadhaan miidiyaa dhuunfattee jirti. Huwaay ka jedhu bocaasaan mootummaa kana hin beeku beektaa oduu sobaa raabsuu caalaa koozii itti lolaa jiran establish godhanii hawaasa addunyaa sunillee amansiisuu hin dandeenye. Kabiraammoo karaa baha Itoophiyaatiin daandii Itiyoo Jibuutii kooriidar kan jedhamu kana qabachuudhaaf lolaa jirti kan jedhamu jira Tigreen. Sigalee sanaafi humnooti Oromiyaa irraa garas bobba'an poolisii naannoo Affaar illee naannoo sanatti akka booji'amaa jiran akka rukutamaa jiran right now lolli guddaan gaggeeffamaa akka jiru dhagaati jirra.